Tole akkam jirtu ilmaan ayyaa hundi keessanuu nagaadhaa bakka jirtanitti nageenya kiyya isin haa gayuu isiniin jedha. Har'a viidiyoo gabaabaa kana ergaa gabaabaa warra biyyaa isiniif dabarsuudhaaf jedheeti. Akkuma beekamu naannoo Oromiyaatti bakka garagaraatti yeroo ammaa kana uummanni keenya humna liyyuu poolisii jedhamu kan Sumaaleetiin weeraramaatiin jira. Kana ilaalchisee kun ulee wayyaaneen uummata keenyaan dhahaa jirtu waan ta'eef ergaa waliif dabarsuu qabnaa jedha warri biyyaa. Akkuma beekamu wayyaaneen kaayyoo gurguddaa lama qabdi. Kaayyoon gurguddaa lamaan isaan qaban maal jedhu waa lama waan Oromoon ittiin of dhaaddu ni dhabamsiifnaa jedhu wayyaaneen. Tokko bal'inna lafaa yookiin guddina teessuma lafaa Oromoon ittiin of dhaaddu kana ni dhiphisnaa jedhu. Akkasuma baay'ina namaa yookiin humna namaa Oromoon ittiin of dhaaddu ni hirdhisnaa jedhu. Kaan galaanaan, kaan rasaasaan, kaan hidhaadhaan, kaan biyyaa baasuudhaan jechuu gabaabumatti. Kanaaf kana hundaa gurra keenya haa qabaannu jedha warri biyyaa. Ammas iddoo wanni kun itti gaggeeffamaa jiru bakka gosoonni Oromoo garaagaraa walitti dhiyaatanii qubatan waan ta'eef godina Baalee aanaa Madda Walaabuu yookiin Arsii Baalee Oromoo Gujiif Booranaa isiniif dhaamsi guddaan kun inni akkasuma Oromoo Harargeetiif illee jechuudha. Kan sitti aanu qabi kan natti aanu qaba akka diinni keenya wal hin dhaqqabne akka diinni keenya wal hin arganne isiniin jedhu jaaroleen biyyaa. Kanaaf dhaamsa kanaaf obboliif sheer gootan jedheetii yaada. Bakka jirru ummata keenya bira haa dhaabbannuuti. Eenyullee abbaan fedhe haga diinaaf ulee tahetti diina keenya. Diinni xiqqaa hin qabu. Diinni xiqqaa hin qabu. Guddinni keenya yookiin baay'inni nama keenya guddina nama keenya yookiin baay'ina nama keenya yoom ifatti mul'ifnaa hojiidhaanii isiniin jedhu jaaroleen biyya. Kanaaf dhaamsa kana waliif sheer godhaa isiniin jedha. Bakka jirru ummata keenya bira haa dhaabbannu, ummata keenya waliin humna tokko taanee haa dhaabbannu isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa. Thank you.